Egaa kabajamtoota daawwattoota OMN akkuma yeroo garagaraatti isin biraan gahaa turre yuunivarsiitii Waldiyaa Ka'umsa godhachuudhaan yuunivarsiitiilee naannoo Amaaraa garagaraa keessatti rakkoon barattoota Oromoo irra dhaqqabaa ture ammas akkuma itti fufetti akka jiruudha kan odeeffataa jiru. Rakkoo dhaqqabee hordofuudhaan barattootni kunneen mootummaan naannoo Oromiyaa fi qaamoleen dhimmi ilaalan hanga rakkoon kun tasgabbii argatutti gara tokkotti hanga cituuf yuunivarsiitiilee kanneen keessaa akka isaan baasan gaafataa turanis hanga ammaatti qaamni isaan dhaqqabee akka hin jirre odeeffannoon argataa jirru ni agarsiisa. Haa ta'uti garuu barattootni kunneen dhuunfaadhaan tarkaanfii lubbuu isaanii baraaruu fudhataa jiru. Akkuma kaleessa galgalaa har'a ganamas barattootni yuunivarsiitii Waldiyaa, barattootni yuunivarsiitii Magdalaa, Baahirdaar fi kanneen biroos waajjira muummee Oromiyaa miidiyaa neetworkitti argamanii jiru. Barattoota kanneen rakkoon achi jiru maalidha? Maaltu barumsa isaanii addaan kutuudhaaf isaan dirqamsiise dhimmoota jedhaman irratti isaan wajjin turtii taasisna hanga xumura sagantaa kanaatti akka nu faana turtan gamanumaan isin affeerra. Maqaan kiyya Huzeefaa Ismaa'eel Soomoo godina Baadiyyaa Maddolaa Burraa dhufee yuunivarsiitii naannoo Amaaraa dhaqqabee naannoo Amaaraa naannoo iddoo Magdalaa jedhamu yuunivarsiitii Magdalaa jedhamu rakkoo achi nurra ga'eerra rakkannee amma lubbuu keenya baraarree as dhufne nuti ammallee kan dhufnee fi rakkoo barattoota yuunivarsiitii keessa jiran kan amma achi keessa jiran kan rakkataa jiran kan haga iddaatii rakkatanii jira. Yuunivarsiitii keessatti wanni isaan rakkisaa jiran galgalas ganamas baay'ee ijoollee yuunivarsiitii doorsisaa turan. Galgala sa'aatii 6 gidee ta'u doormiin ququu hin sodaachisu. Gidee ammallee kaaffee fa seennu cuubee fa qabatanii seenu. Kanaaf ijoolleen ammas waraqaa barreessanii kompiitaraan akka ijoolleen Oromoo nurraa baanii akka nurraa baatan jedhanii laxxafanii turanii biiroo fa'aarratti bakkee doormii fa'aarratti laxxafanii wanni jedhaa turan. Ammallee barattoonni isaaniis marii geggeessanii halkan dheengadaa tokko fa'aa naannoo sa'aatii 7 ifa maabiraatii dhaamsan katamaa garuu maabiraatiin hin jira. Kan yuunivarsiitii keenya keessa yeroo dhaamsanii marii geggeessaa turan naannoo nama gara 70 akkas ta'anii nurratti marii geggeessan. Nu yeroo san sodaannee doormii keessa nama 8 nama 10 akkasiin bulaa of eeggataa ture. Akkasitti nu yeroo ibsatuuf taanu ijoolleen Oromoollee taphakotoo teennallee jirti. Rakkoo kana nurra ga'u jira nu fuulbandhaa yeroo jennu rakkoon hin jiru wani nagaa maalii nuun jedhu. Kanaaf nu sodaannee nu dafnee yeroo maan jalaa baane. Sa'aatii baane sanitti ammoo duuban nu cinqaa turan. Duuban yeroo nu silaa lafa saanaanu saa sadii aanu ijoollee nu duubaa jammaran. Rakkisanii intumanii dhagaan darbatanii osoma qaamni seeraa isaaniillee jiru isaanumarraan darbatan. Kanaaf qaamni seeraa isaaniillee dhooguu dadhabee ijoolleen Magdalaan baamma galgala edaallee nama 2 dhaanii mana yaalaa jiran. Mana yaalaa amma jiranii du'uu fi waan isaaniillee gana laalu. Kanaaf nuti amma lubbuu keenya baraarree jalaa baanee dhufne yuunivarsiitonni naannoo Amaaraa keessa jiran hunda bakkee waan barattoonni keenya rakkataa jiran mootummaan kanas qaama dhimmi ilaalatutti qaamni dhimmi ilaalatu nu ilaalee gara mootummaanis furmaata akkatti nu godhu barattoota naannoo Amaaraa keessa jiran mara fidee akka yuunivarsiitota Oromiyaa keessatti nu deebisu. Yuunivarsiitiin Oromiyaa barattoota keenya mara qabatuu danda'u. Nu bakka gara achiin erganii parsantii meeqarraa garas yuunivarsiitota adda addaa irratti nu facaasan. Jaarsan Ibraahiim Jaama naannoo Oromiyaa guddina Harargee baanaa ableetiin dhufe kan yuunivarsiitiin irraa dhufe Dabra Maarkosi wanni yuunivarsiitii irraa nu baase haala deemaa jiru gaa'isni dhaggeeffatu jirtanii bakka jalqaba bu'uura kan godhate yuunivarsiitii Waldiyaatti dubbiin ka'uudhaan bakka sunumaa karaa yuunivarsiitii dhukkubni hidhee qabee afaan akka tokko jaan dhukkubni daddabraa deeme mastaawaqiyaan guyyaa jalqabaan dura beeksisee Waldiyaan yuunivarsiitii Waldiyaatti wanni taate mastaawaqiyaan nu baasanii mastaawaqiyaan qaama kashalabbii halkan maxxansee osuma eenyuuti mastaawaqiyaan sun bu'uureeffachuudhaan dubbii namaachaa dhufte jechuudha. Mastaawaqiyaan sun ni buqqaasee qaama nageenyaatti buqqaasee gus cal jennee teenya. Beeksisni buqqee ijoolleen Oromoo tan naannoo Oromiyaatti irraa Dabra Maarkos jettanii dhuftan guyyaa 2 keessa akka 2 keessa irraa dhumtanii kan hin dhumne achi booda akka duutan beekaa jira. Kana osuma garuu lubbuu teenya deemuufis karaa dhabnee taa'uufis bakka dhabnee obsinee teenya jechuudha. Dhufee mastaawaqiyaan lamada kalee bee jechuudha. Jalqaba qaama nageenyaa kan naannoo suniitti buqqaasee mastaawaqiyaan sun kalee mastaawaqiyaan sun ni taa'e jala tattaanii eegan hin buqqisan. Amma ni naman deemu jee kalee zaakuu irratti firaasha kan jirate. Hogguun firaasha kan jedhee deema afaan Oromoo dubbachuu guyyaa garaan
Poolisiin naannoo suni qaamni keenya addaa naannoo suni kan baasee jiru. Jalaa gubbaa nalaaleeti footoo naqaate iyyaan nakkoflee jechuun nama Oromoo dubbachuu hojjetaniif sirriin nalaalee. Amma ijoolleen tajaajila jirtu tapha aan dubbiin ta'uu uumamtee qofa osoo hin ta'in ta'ee dhufi jirtu naachisu jira. Ta'uu jirtu dhufu jirtu kamiyyuu inni dubbiin kaleerraas arraa ammaa jaatiin jirtu arraas boruu kaammaattu beekama. Amma mastaawaqaan isaanii guyyaa dhumaa arra qabamee jira. Arra ijoolleen tajaajila bulte dara haamaa bulte eeganii irratti waltiin ho'ate jechuudha. Namni kan tumamee ciisu jiru kanaa kami jiru jira jaanii amma tana mootummaan fuulduraafis namni kan du'u jiru kana keessa lubbuu baadiyyaa migirtoota akka daraara geessu kana keessa namni akka iyyaa kana caalu jiru jira jee mootummaan itti yaadu qaba lubbuun namaa boojuu waan guddoo namni kan biyya bu'aa faadhaa du'u jira. Tanatti jeefatee mootummaan karaa tokko akka falaa godhuun yuunivarsiitiin ijoolleen isaanii barachuu jirti ati yoo baratte fooqiraas darbanii ijoolleen takka takka kutin jirtu ijoolleen isaanii barnootaaf jirti. Ijoolleen naannoo Oromiyaa keessa yaatee cidheete isaan galmeessu jiran. Nama amanuu dadhabeetiin jala deemee laale Starbucks lama qachiseen. Ijoolleen isaanii manni galmee banameeti akka galmee nuti jalqaba deemeeti galmeen hojjetee jirti jechuudha. Qaamni nageenyaa sun ni beekaa waan mastaawaqaa laxxafamee jiru kana arga. Pirezidaantiin gibbii suni mastaawaqaa laxxafamee jiru kana arga. Mastaawaqaan kun chaabbaan dhaabamee taa'u. Isaan irra dubbisa beekneeti waan isaan dubbisuun beeku ijoollee dubbiftee wajjin jira malee ijoollee dubbiftee natti himta maranyaan. Amma isaan waan sun ergan silaa qaamni nageenyaatiif nageenya qabsiisu ta'ani waraqaa sun buqqisaniiti qaama waraqaa sun laxxafe seera jala oolchan. Kanaafuu miidiyaan isaanii amma isaa akka jedhamu miidiyaan nabiin achi kee deemee oduu sassaabuu jira wanni takka hin jirtu jira wanni irraa raawwatamu jira ammoo dararaama nuti ijoolleen Oromoo nama 12 ta'anii doormi takka walii gallee bulle doormi tijjana bichaa jira amma irraa deemeetiin doormi biraa bulu jira ganama giseen dhagee foddaa irraa baatee jirta lalgaa kiyyaatiin silaan jiraadhe wanni banameef maal jechuuf foddaan irraa baachaa cabteef sun achi keessa jiruumi kan niin baay'ee algaa kireeffatee ala bulleelleen mannaa raakatti dhaabbatee nubboo jira. Kana achi keessa jiru immoo abbalee sookaan ta'uu dhabe warra keenyatti duuladhaa kaardii argaa jeetti cinkatee oo jira. Bakka waanis dubbiin isaanii yoo dubbate waltee amma gadi waltee mirkaneeffachuun jechuudha imimmaan qofatee jira. Imimmaan malee aniifis sagalee isaanii tos danbata jechuudha booya keessa. Amma kiyyaan amma Itoophiyaa makeessa jirra alaabaa mataa jala jirra alaabaa tana jalatti kolgoltoota barataa ta'anii fi naabaneetti kolgoltoota ta'anii jiraachuu jirti ijoolleen ta'e jechaate. Haala ijoolleen ta'e jirtu barnootaa miti waan kaansariin qabamtee dhumuu shakka. Kaansari samuutiin osoo ta'e shinoitu maaliif yoo ta'e akka nama biyyaa fi kolgoltummaa keessa jiru akkasii jiran kanaafuu qaamni mootummaan kun karaa xiinxaluu qabu qabaan jaaqamaa jiran. Maqaan kiyya Mahammad Jawaadin jedhama. Kan inni irraa dhufe Oromiyaa irraan naannoo Amaaraa Dabra Maarqos Yuunivarsiitii irra nagahee Dabra Maarqos Yuunivarsiitii irraa naannoon Amaaraa yaa'iin waldaa irraa ka'ee bakka hunda walgahuu waan jiruuf nageenyi naannoo sanii haala yaachisaa keessa waan galeef Dabra Maarqos irraa kaanee dhufne nuti. Saniifuu yaa'ii tana kan oofu jiru paartii Abiini. Paartiin Abiin tun waan yaa'ii kana dhaabdu natti hin fakkaanne kana mootummaan laalee nuti ammaan tana warri lubbuun jalaa ba'ee dhufne Oromiyaa seennee jirra. Warreen achi tafan ijoolleen obboleeyyan keenya mootummaan akka nuu fuudhee nuu fide booda akka furmaata nuu laatuun barbaadan. Maqaan kiyya duraan dursa maqaan kiyya Leencoo Sammaaniin jedhama. Kan inni irraa dhaqe Oromiyaa irraa Dabra Maarqos Yuunivarsiitii irraa ammaa tana lubbuu tiyyaan baqadhee dhufe. Kan inni irraa ka'ee baqadhee bakka lubbuu tiyyaa sodaadhee halkan ijoolleen isaanii kan duraan na wajjin haasa'u. Sababa paartii Abiniitiin bakka kanaan guutamanii ilaalchi isaanii kan duraan na wajjin haasa'anii qoflanii taphatan doormii keessatti nuti doormii keessa nam lamaan galla ijoollee Oromoodhaa akka isaaniif qabinaan mijaa'u ijoolleen Oromiyaa irraa dhayite nam lamaan doormii takka keessa nam ja'a gala ja'an keessaa nama lamaatu Oromoodha. Tuun immoo ijoollee bakka naannoo Amaaraati. Kun akka isaaniif haalli mijaa'u godhuudha na fakkaata. Ammasis dabri lubbuma tiyyaa'u yeroo nan bahee deemee afaan Oromoo achi keessatti dubbadhu Amaarinyaan beeku yeroo dhaqu Amaarinyaa waan takka dubbachuu hin danda'u. Oromiffaadhaan haasaa deemaa wanni gibbii teenya keessatti gibbii yuunivarsiitii Dabra Maarqos keessatti wanni qaamni nageenyaa keessaa nuuna kanis kan naannoo saniiti kan naannoo isaaniiti. Qaamni federaalaa bakka seenuu dhabuun isaa akka nuti bakka barnoota miti kaansariidhaan qabamnee biyya gallu nu godhuudha kuni nuti barnoota nama akka mataa kiyyatti barnoota ifan achi dhaqee dubbiseen jiru barnoota tokko dubbisu yeroo nan dubbisa jee kitaaba bane sammuun tiyya waan biraan na yaaddi
amma laayibirarii keessa yeroo gibbii teenyetti laayibirarii keessa akkuma seene mucaa tokko dhaanii bakka tanaa dhagaan dha'ee hin beeynu dhaanii lafaan dhaanii riivar barreessaniif turan. Mucaan bakka waan bakka tanaa dhahamee hin beekamne qaamni federaalaa seenuu dhabee qaama isaanii kan naannoodhaatiin poolisii naannoodhaa achi naquun isaanii akka nuti barnoota kana dhiifnee ijoolleen isaanii bakka ijoolleen isaanii siiriyees taate dubbisti laayibirariidhas bakka akka barbaadetti seenu jirti nuti immoo seenaan jirru laayibirarii wanti seenuu nu dhoowwu qaamni federaalaa qaamni yoo yaa'iin nurratti taate dafee nu dhaqqabu hin jiru waan jiruuf muddamsuu saniiti laayibirariin seennu kitaaba takkaan dubbifnee nuti immoo wanti akka baranatti kooman koorsidha ka barataa yeroo akka nuti waan takka qabxii takka fildii bareedduu akka barannee dhayneen murteeffachuu hin dandeenye osoo dubbisin akka qormaanni nurra gahu amma Dabra Maarqos torbee addeemu kana faayinaala jedhanii turan akka ijoolleen hin dalayne ni beekan ijoollee isaanii qofti akka dalaydu ni beekan waan itti yaadamee karoorfamee qaamni federaalaa haga ammaa osoo seenin achi gibbiin qaama federaalaati qabeenu nuti ni seena jedhanii duraan nu himan ammaan tana qaama naannootti seenee jiru garuu immoo kun akka nuti sodaadhaan guutamnee yeroo mara sodumaan jiraannu achi keessatti barataa taanee dhaynee kologaltummaadhaan akka jiraannu nu godhuudha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya akkuma beekamu manneen barnootaa yookaan immoo dhaabbileen barnootaa gadaanaas ta'e olaanaan iddoo humni baratee fi humni biyya kana ijaaruu danda'u humni jireenya isaa mo'achuudhaaf baratu itti walgahu malee iddoo siyaasni itti oomishamu miti. Yeroo ammaa kana keessatti naannoo Amaaraa keessatti yuunivarsiitiilee argaman keessatti wanni mul'ataa jiru kanaan faallaa akka ta'edha barattoota irraa kan dhageettan. Qaamoleen dantaa siyaasaa isaanii kabajsiifachuu barbaadan walitti bu'iinsa sabaa uumuudhaaf barattoota Oromoo tasgabbahanii akka hin barannee fi yeroo qormaataatti sammuun isaanii qormaataaf akka hin qophoofne hojii hiraarsuudhaati kan hojjetamaa jiru. Kanuma bu'uura godhachuudhaan yeroo ammaa barattootni haalli isaan keessa jiran ulfaataa akka ta'eef barattootni hedduun naannootti akka galchuu qaamolee dhimmi ilaallu gaafatanis deebiin kennamee hin jiru. Kanumarraa ka'uudhaan barattootni dhuunfaadhaan tarkaanfii lubbuu isaanii baraaruu fudhataa jiranii. Barattootni amma na duubatti argitan barattoota yuunivarsiitii Dabra Maarqos irraa dhufanii as jiranii haa ta'uti yeroo ammaa kana barattoota yuunivarsiiticha keessa hafan irratti dhiibbaan yookaan immoo miidhaan dhaqqabaa jiru jajjabaa akka ta'anidha. Barattootni kunneen kan nutti himan. Qaamoleen dhimmi ilaalatan mootummaan federaalaas ta'e mootummaan naannoo Amaaraa fi Oromiyaa wal dubbachuudhaan lubbuu barattoota Oromoo akka baraaran gaafatanii jiru. Nus tarkaanfiin kun hatattamaan akka fudhatamu gamanumaan dhaamna.